السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تعفي دواتو تكي يجر جرتو وكم جرتن فيان كيسن جرو جرين عافيان بعد ما الفكات سنين جرا بغنو جراتن بغ فيانو تاتني أما اللي إن شاء الله فيانو تيا عمري نودير دان وجرات دا سنين جرا دفنة جرا رس دفنة جرا هر الحمد لله رب العالمين كهوان قمتشوتين دفنة يا ربي قمتشو تنا قمتشو برتباتو يا رب نوبدي جرا سنيس دعاء نوبدا دواتو تكي سنين جرا والله خير إن شاء الله ربي كيري هاقولو هرّا سيد بهجرة سيد بهي من إساء بهجرة الحمد لله رب العالمين باقي ربي نجيان باسه نجيان حاجراتو سنين جرة كانت أنسي أمو إن شاء الله تعالى يا بليان تيخا دين قد سلاني خبوي تاني ويا دين قد داتين بيا خلي ملي دين قد بيا جودا خلي بيا جودا كسلاني خلي بهو خلي سانكا قد بياني خنو العادو غرغرا وان الدعدا dhageessisanii jennaan akkasitti shabaleen ooroo nu jalaa duubatti deebi'ee jechuudha. Duubatti deebi'ee kaaniin kun namaafillee rabbiifillee jecha quuxahee isaan kana qadiyaa silaa lubbuu isaanii achi irra dabree gabbaasu jiru osoo guyyaa takka hin buliin jechuu Abubakar manidhaa keessaa gabbahee akkamitti waan akkanaa waraabee narratti gadhiisaa yaada ganaafillee naaf qabanii jedhee aaree nu harkaaf duuba deebi'ee gadin dhiistanii abadan jedhee dhaqeetee akkasitti silaa kagara biraa isaan dabarsuu deeman jechuudha. Achiin booda ergasanii akkasirraa kadhannee Oromoonis itti baatee kadhattee rabbi isa haa kabaju akkasitti irraa duubatti nu deebi'ee nu baase jechuudha. Haa nu galatoomuu Muhammad Shabalee Orootu nu galatoomiin ulfaadhoo kabajamii har'allee borullee inshaallah fiixaan saabeetu siin jedhama makkeen naaf buleessa fayyaatii. Naa kabajamina ulfaadhoo akka kiyyatti si galatoonfatuun barbaada. Kanatti aansee daawwattoota kiyyas naa galatoomaan ulfaadhaa lakkoo teennallee bal'oo teennallee waan silaa nu dhufe guutuu nu wajjin wasaasaa nu qabattanii nu wajjin qabatu keessaniif baay'isne isin galatoonfannaa nu bira dhaabatu keessaniif nu wajjin cinqamuu keessaniif baay'isne isin galatoonfannaa nu galatoomaa isiniin jedha. Kanatti aansee ammoo har'as borus jechuu Abubakar Sa'iid yoo kanama dhageettan taate har'allee an irruma deebi'eeti badduullee haa ta'u isinillee narraa haa fudhachuu baattanii narraallee haa fudhattanii abboleeyyan kiyyaa nagaya uumaa deemaa tasgabbaayaa waan godhattan kana jecha namaa fudhattanii olii gadi fiidanii namarratti mashaakila oofuu rakkoo adda addaa uumuuf deemuun isin hin baasu obboleeyyan tiyyaa waan akkanaa kanarraa fagaadhaa jiraadhaa jiruu teessan ofadhaa isiniin jedha yoo kana dhageettan taate jechuudha akka isinillee nan dhageenye numaan beekaa. Waan feetanillee isin waan feetanillee jedhaan nu garuu waan isin jettan san isin wajjin jechuullee hin barbaannu rakkoos hin barbaannu rakkoobillee yeroo hin qabnu mashaakilaafillee yeroo hin qabnu buleeyyan tiyyaa biyya namaa jirra nuyin kuni leessi isin Oromoodha maaliif akkana wal gootanii Oromoo waan akkana walirratti hin dalayduu maali rakkoon teessan taangan hundaan isin geette jedhee osoo xiqqaa guddaan isin jala dhaabbatee isinitti himmaan bu'ee isin kadhatu jechuudha jiddanii durallee bakka kana geettan ammallee ammoo warroota isin jala deemu isin jala deemee kijiba dhugaa isinitti fakkeessee isinii fi nuti wal ficcisiisuu deemu kana silaa osoo ofirraa gabaabsitanii osoo funyoo isaanii funyoo haada isaan isiniin harkisanii deemanii kana osoo ofirraa kottanii dasna jedhanatti fakkaata abboleeyyan tiyya isinirrallee beeku kaayee silaa kanaaf osoo waan namni jedhu silaa nama jaraa dhageettanii mashaakilaaf isin gayaa abboleeyyan tiyya nuti hamtuu takka isinitti yaannu nuti hammeenna wayii isiniin qabnu atis jaarsa kiyyaa atis obboleessa kiyyaa Abubakar feetu na jaaladhu na hojii jiraadhu feetu narraa gorii jiraadhu hooma takka rakkoo hin qabu yoo narraa gortees obboleessa kiyya hooma takka rakkoo hin qabu yoo na hojiin teettees jaarsa kiyya hooma takka rakkoo hin qabu kanaaf obboleessa rabbi waan siin jechuu barbaade Abubakar kan wal salphisuu fi wal eebbessuu fi wal arrabsuu fi wal xiqqeessuu ma'anaan qabu ilmi namaa dur jirtii wal fuudha yoo wal dhabee dur jirtii wal gadhiisa wanni nuun haaroo inni bahee hin jiru Abubakar jecha namaa qabattee jecha namaatiin olii gadi hin dhaabbatin jecha namaatiin namallee xiqqeessitee ofillee xiqqeessin jechuu barbaada. Kanaaf inshaallahu ta'ala waan asirratti kanatti aansee jechuudha wallaahi Shabalee Orootu har'allee borullee abbaan fedhe waan fedhe haa jedhu ati obboleessa kiyyaa akka nama tokkootti lubbuu teetillee naaf jecha kannitee jirta naaf jecha wareegama kafaltee jirta baay'iseen si galatoonfadhaa maqaa daawwattoota kennaatiin siin jedha naa galatoomii naa ulfaadhu har'allee borullee intantee dhalaa takka akka si biratti hin roorrifamne ilmi Oromoo tokko akka si biratti hin roorrifamne har'allee borullee abdii sirraa qabaan siin jedha baay'isee si galatoonfadhaa siin jedha Shabalee kenna
kanaaf inshallah rabbiin balaa tana asumatti nurraa haa dhaabuu balaa tana rabbi asumatti nurraa haa xumuruu isiniin jedha daawwattoota kiyya isinillee akkasumatti du'aanii nu godhaa isiniin jedha kanaaf isaanuu haala amala isaaniitiifuu gabbayanillee boruma mashaakila isaaniititti deebi'anii rabbi khayrii haa godhuu inshallah nuun ala haa taatu isiniin jechuu barbaada kanaaf inshallah ta'ala yoo rabbiin biraa kataatu taate amma inshallah nagaya rabbi nuu haa buusu nagaya rabbi nuu haa godhuu isiniin jedha akkasitti mana murtii gizeen dhaabbatanii bakka murtii beellama silaa isa deddeebisan jechuudha beellama achi gabbahee beellama haa deddeebi'uu jedhaniiti akkasitti mirga wabiitiin baasanii jechuudha sa'idiin mirga wabiitiin akkasitti kalaas mirga wabii haa fidatu nurraa dhaabbadhu jettee oromoolleen kadhattee akkasitti mirga wabii haa fidatu jedhanii akkasitti shebaleelleen haa ulfaatu haa galatoomu wallaahi gizee dhibba takkaan isa galatoomfadha haa galatoomu akkasirraa nuu dhaabbatee akkasi kunoo kaasa idillee gadi bahe manni isaa gaheetiin jira alhamdulillahi rabbil aalamiin sa'id kenna an ammallee waan siidhaamu jira isin meeshaa bitattan kana waliif hin bitan shabalee oorootu waliif bitattanii ni beeytan waliif hin bitanne waliin bitattan tamam diinaan ofirraa nama tokko taanee ittifnaa nama nutti rooriseen ofirraa ittisneettanii bitattan meeshaa deemtanii ammoo ofii keessanii yoo walitti hin garagaltan wallaahi hedduu nama gaddisiisa hedduu tokko nama gaddisiisa atillee bakka meeshaa sibiila obboleessa kee shabalee oorootu ka duraa wajji nyaataa turte saahiba kee dhiiga kee tiif jecha sibiila qabattee manaa bahuun dogoggora guddaadha dogoggorri akkanaa akka lamuus ittiin deebinee siin jedha akka dhaamsaatitti jechuudha obboleessa kiyya itti deebi'e ammoo Abubakar atis akkasuma shabalee oorootuuf siif obboleessa keeti wanni inni si godhe hin jiru shabalee oorootuuf rabbi si fakkeesse malee si ijaara jedhee si wajjin dhaabbate malee si diiga jedhee si wajjin hin dhaabbanne garuu ati aksi isaa taateeti faallaa isaa taateeti isa fudhattee hamaa isa fakkeessitee jechuudha waan akkasii rabbillee namnillee hin jaalatu kijibni haga feteyyuu shirribdee yoo xaxaa oolte numa cita wallahi funyoon kijibaa numa citti subhaanallah funyoon kijibaa numa citti funyoon haqaa ammoo wallahi yoomillee funyoon haqaa takaraa rabbiitirratti rabbii tokkocha irra qarqaarsifatte keessattuu yaa obboleeyyanti osoo dhara dubbachuutti uf agartan osoo waan badaa haasa'u deemutti uf beeytan osoo waan lafan jirre dubbachuuf deemutti uf beeytan as deebitanii ammoo rabbii keessan hin azabinaa subhaanallah innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun nuti abbaa haqaati nuti akkana jenna Abubakar dheengaddateetiifuu achi waasiin gabbaate waasii jechuun hanga yookiin qadiyyaan kee kun sirraa dhumatee xumuramee bilisa taatee gadi hin baaneetiin kun waasiin gabbaate yoo ati rakkoo takka ka fiddu taate akka namni sirraa waasii ta'ee si gabbaase sun rakkoo san seenuu ni beeyta leesh maaltu akkana isin godha maaliif ammoo akkana ta'uu maaliif isinii ta'e diina keessanii miti namni kun aniin tun diina keetii miti obboleessa kiyya har'allee yoo ta'uu baatte qalee anillee jaartiteeti diina keetii miti nan jaartitti jigan baafatu Abubakar jiga jaartitti hin baafatin jaartitti janaa arrabsa naa salphisa naa xiqqeessaan jedhin sirraa fokkota wallaalteetillee miti beekaati waan kana tamam har'a yoo an xiqqaadheetis xiqqaatte jechuudha eegama qaawwal inni tuqame yoo ati xiqqaatte anis xiqqaadhe jechuudha maaliif waan akkasiis barbaachisa aniin dhalaatu nadhoo jiga sitti hin baafanne ati akkamitti ilmoo dhiiraa waan hin taane ummata beekaa cinna namaatiif beekaa diiggaa namaatiif nama jidduu deemu leesh narratti bobbaafta Abubakar ufiyyuu waan godhuun dadhabne leesh ufii keetii waan feete nan goon natti hin dhagamu leesh nama narra bobbaasta leesh namni si jalatti osoo nan si jala jiru osoo maqaan ni kaaqayetii narra jiru akkamin namni na xiqqeessa Abubakar si bira taa'ee sanuu hiriyyaa akkami hiriyyaan akkasii hiriyyaa akkami tajaartitti gobii namaa baatu innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun numa dhufne wallahi zaman aakhir numaan agarri zaman aakhiraati jechuudha kuni takkaan dhageenye nuti namni yoo hiriyyaa ta'e hiriyyaa an akka kiyyetti akka an itti beeku hiriyyaa jechuun nama wajji nyaatanii nama wajji dhugan nama wal jaalataniiti jechuun namuma silaa wayitti inni badii irra dhaabbatee badii isaa sanirraa bakka irraa bu'ee yoo inni karaarra hin jiraanne hiriyyaa karaa khayriitii irratti isa marra'ee isa gorsee garri ati deemaa jirtu kun dogoggoraa garanatti jedhee
خرا خيري أصلا اللي يو صاحب دن هريا والله خيري رتسنها أني إنه ما فوق يري وان كان يجو وسو جرى قفافو انت يا بليان جو صاحب دن دلا هاتاتو ديرا هاتاتو هريا قرب بديسنا كيف والله جزين فرا لا جلا دي بيا بليان هريا وان انتاني رتسن اركفتو جزين فرا لا هريان تنما خيري الرتسي اركستي هريا بدي رتسي اركفتو وجهني هركفا من قوياك يا عماتي سيسي وجه كافم تاتي سبحان الله إنا لله وإنا إليه راجعون كناف كايا داوتشو تخيا وبليس خيا عبدي إيران دي بياف هرقاس كاليس بوروس إيران دي بياف فيديو كان يرو هدور دي بياتي ورابا عبدي كان والله واهن دي دب دوا هدو ولكم هريوما ولكمنا جالوما ولكمنا كبجا غرغدو والبراكم جالي زمان خنا غرغليه كان نمرد لغايت عبدي وني ايرو هدوسي كبجي وكين سوداتي تيفيمت يرو هدوسي كبجي عبدي دابد وانا كانان حسين دابد دبيده نغيس عبدي نما ما دبيده نغيس دابد دايت عبدي اتو دبينا ما خيس سنتي دبي سين فكان دبي سين برباجي دبي اتكيس سينو نيله سينتان دبي مكاكيتي في اللي سينتولي دبي دمكيتي في اللي سينتولي كيس سينتي وان انتاني لا قجر قافا ما قدوم ما سياما نبدي قافا ان سيدي تدبي تانا همده سيد اللي نقرقلي إسا وجنا الرب سوء إيقلي دبي تانا أول سن الراق وقف دابدي أنا انتم كبجاسي كواني بيتا والفنسي كواني بيتا وجن يعني وجن أوني بيتا أنا بجارتين تيتون ساهي بدي كيراني بيتا ليش قافزا دبين تنسيت لقيمته أنا أبو بكر ينير ناقل بيتا ست لقيمته دبين تنجتو مينم نيو حق أفدي ميو بليان يو دبين تنسيت لقيمته قافز ما دفتي قتيتي أبليانتي أدي سيو جنيا دي سعادة أدي سيو جنيا دي وخر أبدي ما قباتين انتم تجيواني بالليس يو دوغانا من ما فيها دوتات أبدي ما قباتي أبو بكر انتم تيهن كاليتي يو نمتات ليش أما خيس سنتي دبينا ما أكنا ما دي هي أنا في إسا والفتشيستان مش مشكلة الآن سيسنين إيسا يجي سنجالة تاني الرجالة تاني تمام ركوتك كنكم ليش أما تجرى قلت إيسا في شبالي أورو توب أكيسا أول أجيسا أكيسا أول فتن أتشبالي أورو توبك أكنات أتشبالي أورو توبك أكن جزء إسانا تجران أكنا قديفي أكنا بقعد أكن في ديف شبالي أوروتو إسن جتنين اللي جزاء ربي خالق الله أرجعته شبالي أوروتو إسن الرجزان إجتو أسدبي شبالي أوروتو أك أولا الرا خاصة يا أبو بحر أك أولا الرا خي وسون غرنا تملك أباس ما لبوليسي دين إسات كيسة تعجي سني ملك إسن تباسه والله نمني بياتك ريال الشن إسن يجي كدباسه باسه هنجر تمام شبالي أوروتو هر اللي برولي همتو تكسين كابو يا بوليس خير إسن ربي فورسين ولا بسني شبالي أوروتو همين تكسين كاب شبالي أوروتو هر اللي برولي نما خيري كرا ربي تين اللي كرا نمات إن اللي خيري دلقتاجو نما جزاء نمات اللي رافقتهم شبالي أوروتو أكسين قوتني بسوا إسن تاتي أكسين أتكسر تجزيزيفتن نتبوتون دبار بتبين جرو إني نما كسيتين نما ربين أكله بيكم سبودا غني إسن دلاتي سني أفان الرافضة شبالي أوروتو بو كوني ديرامتي يجت استغفر الله العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون أكمل تسين مي سافون سناسو يتنتمي مي سافون هم بان سن هم بفتنتمي يا بليان مي تمي سافون سناسو يتن أسدبي أو بخرت أكا كورما لكو خبيجتنا يوكين أكا هرّي وفما مالي تيا أبو بكر سيمبر باتشو جتكنا والله سراهم برباتشو سرام ملو سيني ملو سرام مريد أي بيدا سوينا كنا إتديرتي لمو هاسا كنا ناسين قديباتني قديات إيسان هاقو فرات أمرتني خبجان نما وجديما نما ولران أجيبني نفيت أتاني هارد اللي برولي yoo wajjireenna biraattis wajjireenna nuti obboleeyyanii hamtuu ta'e nan fedhina hamtuu ta'e sana feena an akka kiyyaatitti
isi waan feetan jedha sodaatanii illee akkana jedhanii maalii jira haa sodaannu illee namni amma zaman ammaa kana yoo kanama sodaatee irra bareeda natti fakkaataa jira. Diinarratti aangoo keessan garsiisu yaada. Diinarratti dhiiga keessan gannaquu yaada. Diinarratti yaadanuuf yaadan kana achi deeffadha. Haasaya fofokkataa wal geettanii ummata aboo ummata kana yaa diine yaa obboleessa kee waan hin beekne keessa teentee hin lallaaqinii siin jedhe durallee. Ammas waan jedhe har'as borus waan hin beekne keessa teentee hin lallaaqin diine. Dubbiin taane keessa dubbii isinirraa hin bareenna keessa seentanii waan lallaaqinaa yaa obboleeyyan. Irraa duuba deebi sirraa fokkatti. Tamaam. Kanaaf yaa obboleeyyan tiyyaa wallaahi rakkaa kanaan alatti har'a waanuma isiniin jedhullee hin qabu gammachuu Sa'id bahuu kennaaf keessa kenna ka argu rabbii alamaatii namaa miti osoo hin taane nuti wallaahi ijoollee kana nuti miidhuu isaanii hin feenu. Tamaam. Haa jiraatanii nagiyaan. Nagiyaan osoo isaan nagiyaa nuu kennanii jiraatanii namni tokko ka isaan miidhuu fedhu hin jiru. Kanarratti Abubakar Habiibi yoo nan feene yoon hin jaartomaaf nan feene nan arrabsini nan xiqqeessini mallaqa kiyya ka rabbillee beeku ka anillee beeku ka atillee beektu ka saayimni keellee beeku ka ragaan namaatillee beeku ani yooniin ati kakattee mallaqa san saadaan mallaqa san hin nyaanne yoo kanaan jettu taate si haa balleessu jee siif dhiisa guyyaa qiyaamaatti tunaan barbaada lakkisanii miti ammoo saada wanni kiyya keetii nyaadheeyyuu hin qabu yookiin afaan nagayaatiin as bahi naanji siif hin dhiisa rabbiin naa dhiisanii naa kanna tasan caaltoo akkas yoo ta'uu baatte ammoo Abubakar mallaqa kiyyas naa fidi mahaarii kiyyas naa fidi waraqaa kiyyas naa fidi nan xiqqeessin sin xiqqeessu wal haa kabajnu nagayaan adda agarru osoo irdii waliin buusin osoo maqaa waliin balleessin siin jedha Habiibi waan akkasiitti siin jedha. سعادتنا إن شاء الله أتس قبنا هي سبري إن شاء الله وخير ما غير بخير دي ما جرتي أما دعائي يقولكم دعائي يقولوا جرتوا سنة إن شاء الله ربي بلان جدوا ربي ديب سني نجيا ربي ولينو أجارت سو أبلتي تيجي فينو مسانو تانا فينو ديبنا أنا فتي أبلي يعني سعادتي أنا فتي المن بيجاتي حبيبتي نجيا ناجرات دوسي إنجلا فيا قبدا نجان كيا كلن سران كبار لي سيفي دعوتو تكيلي بيرنا حقوبتو سنجلا حبيبتي kanaaf ammoo an hammeenna takkallee siin qabu hamtutti illee nan fudhatini takka hagatin arrabsite illee kalaama badaa siin jedhee siin arrabsine saadaatiyya naa galatoomii siin jedha Habiibti galanni kee gaafa sanatti naa gootiyyuu ani narraa hafaa gayaadhaa siin jedha Habiibti nama galata nabaa wallaaluu miti kanaaf ammoo jechi isaatti waa hundallee ni dubbisee ani gaafa sandee gochi isaatiif jechi isaatti waa hundallee dubbisee ati isa taatee isa keessaa natti mul'attu osoo natti mul'attee silaa akkuma isaa waa jedhu kanatti seenillee waa jedha. Dalagaateettu sillee si kabachiisee naa galatoomii ammallee naa kabajamii siin jedha daawwattoota kiyya haga dhuma sagantaa kiyyaa na wajjin turuu keessaniif naa galatoomaa naa ulfaadhaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu isiniin jedha.